dhaloota dhaweessummaadhaan gawame interpreneurial ta'e harki isaa immoo ogummaadhaan hiikkate dhaloota akkasii ta'a. Gabaabumatti badhaadhina ummata keenyaa, saba keenyaa, naannoo keenyaa, biyya keenyatu mirkanaa jechuudha. Kun ta'uudhaanidha dhaloonni bu'uura boruu kan lafa qabatu jechaadha. Isa kanaaf hundi keenyayyuu jabaannee halkanii guyyaa akka xiyyeeffannee hojjennu imaanaa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu barattoonni, barsiisonni, maatiin jabaannee kanarratti waan qabnu hunda kanarratti dhangalaasnee hojjechuu qabna jechaadha. Wanta kaleessa amma kaleessa dhaloonni abbootiin keenya nu qopheessan har'a geenyarra. Har sabni keenya boru bakka ga'uu qabu immoo amma har'a qopheessinee murteessina. Amma har'a qopheessuu qabnu kanarratti hundi keenya iyyuu tumsinee akka hojjennu asumaan hunda keessan iyyuu jabaannee kanarratti akka hojjennu imaanaa isiniin jechuun barbaada. Kana yoo goone ce'umsa hunda galeessa ta'e mirkaneessina. Kana yoo goone barnoonni gadaa barsiisne, barnoonni safuu barsiisne, barnoonni interpreneurial ta'e dhaweessummaa barsiifne, kaarikulamii irratti jijjiiramni dhufe. Hojiiwwan amma bu'uuraalee misoomaa irratti hojjennu hundumtuu wal qabatee ce'umsa olaanaa mirkaneessa jechaadha. Gaaf sana abbaan barbaade saba keenya sadarkaa micciiruu hin dandeenye irraan ga'uu kan dandeenye jechaadha. Kanaaf jabaannee fuullee qabsoo kanarratti hundi keenya iyyuu akka hojjennu asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Barnoonni bu'uura misoomaa fi bilisummaa uummataa ta'uu yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo barnoota cimaa qabaanne diinagdeen keenya ni guddata. Dhaloota ogummaa qabu ni horanna. Biyya keenya immoo sadarkaa olaanaatti ni guddisna.